Paartiin badhaadhinaa paartii qabsoo ummataatiin dhalatee fi fedhii jijjiirama hawaasaa keessa jiru milkeessuun yeroo gabaabaa keessatti ummata isaa biratti fudhatama argateedha jedhan itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa Obbo Ashannaa fi Ajjama. Waajjirichi konfiraansii paartii bitootessa 17 bara 2016 akka magaalaatti gaggeeffamuuf jiru ilaalchisee addatti raadiyoo Adaamaa Broadcasting Serviceef ibsa kenneera. Ibsicha Firaa'ol Doddee hordofe akka itti aanutti dhiyaata. Maqaan koo Ashannaa fi Ajjamaan jedhama. Itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa bulchiinsa magaalaa Adaamaati. Akkuma beekamu uummatni keenya, uummatni Oromoo fi sabaaf sablammiin biyya kana keessa jiran haala rakkisaa keessatti dhiibbaa sirnoota darban keessatti isarra gahaa tureen karaa adda addaatiin dhiibbaa irra gahaa ture kana afotoo hin jilbeeffatiin hacuuccaa jalaa ba'uudhaaf yaalii babal'aa gochaa turee jira. Uummanni keenya yeroo kamiyyuu aggaammii sirnoota darbaniin irratti raawwatamaa ture osoo cal jedheen ilaaliin bilisummaadhaaf, gaaffii abbaa biyyummaatiif, gaaffii dimokiraasiitiif, gaaffii dinagdeetiif yeroo adda addaa keessatti qabsoo hadhaawaa godhamee jira. Qabsoo akka biyyaatti taasifamaa ture kana keessatti gaheen uummata keenyaa keessumaa gaheen uummata Oromoo guddaadha. Wareegamni qaqqaaliinis kaffalamee jira. Qabsoon hadhaawaan gaaffilee dhugaa bu'uura godhatan gaaffii dinagdee, gaaffii eenyummaa akkasumas immoo gaaffii dimokiraasii deebifachuudhaaf qabsoo hadhaawaan godhamee jira. Kana keessatti shoorri uummata keenyaa guddaa waan ta'eef qabsaa'ota aarsaa kaffalanii dungoo bilisummaa har'a argine kana akka qabsiifamuuf dhiigaaf lafee kaffalaniif yoomiyyuu kabajni bara baraa isaaniif haa ta'u jenna. Egaa akkuma beekamu gaaffileen hedduun sirnoota darban keessatti gaafatamaa turan keessumaa gaaffiin dinagdee fi gaaffiin eenyummaa sirnoota darban keessatti deebi'uudhaaf yoo yaalamillee gaaffii dimokiraasii deebisuudhaaf jijjiiramni dhugaan akka biyya kana keessatti dhufuuf qabsoon karaa walirraa hin cinneen finiinaa turee jira. Paartiin keenya paartiin badhaadhinaas qabsoo qeerroo fi qarreen geggeessaa ture fi qabsaa'onni haqaa paarticha keessa jiran keessaa ala karaa qindaa'een qabsoo finiinsuudhaan, qabsoo hoogganuudhaan jijjiiramni amma biyya kana keessatti akka dhufuuf dhagaa bu'uuraa kaa'aniiru jennee fudhachuu hin dandeenya. Kanarraa ka'uudhaan egaa hooggansi keenya hooggansi jijjiiramaa erga paartichi dhalatee, paartiin badhaadhinaa erga dhalatee hooggansi jijjiiramaa yaada paartichi ittiin hoogganamu bocuudhaan qabsichi karaa sirrii ta'een akka hoogganamu gochuudhaan wiirtuu jijjiiramaa fedhiin uummata keenya, fedhiin sabaaf sablammii biyya kana keessaa karaa keessatti mul'achuu danda'u jijjiiramichi bu'uura cimaarra akka dhaabbatuuf hooggansi jijjiiramaa keenya gahee olaanaa taphateetti kan inni jiru. Paartiin keenya paartiin badhaadhinaas paartii qabsoo uummataatiin dhalate, qabsoo qeerroof qarree akkasumas qabsaa'ota haqaa paarticha keessa jiraniin dhalate yoo ta'e illee fedhii jijjiiramaa uummata keessa jiruun paartii yeroo gabaabaa keessatti uummata biratti fudhatama guddaa argate, jijjiirama ajaa'ibsiisaas fidaa jiru ta'uunsaa waanuma hundi keenya waliin beeknu ta'uusaati. Paartichi egaa ijaarama ammataa fi hirmaachisaa ta'e sabaaf sablammii biyya kana keessa jiru akka baay'ina isaatti akka bal'ina miseensa isaatti akkasumas waan isa fakkaatuun qabiyyee isa fakkaatuun keessatti akka hirmaatu eenyummaan sabaaf sablammootaa keessatti akka calaqqisu hirmaachisummaa fi qooda fudhannaan sabaaf sablammii biyya kana keessa jiranii karaa sirrii ta'een akka ta'u sirnoota darban
sirna addawaayii sana karaa diiguu danda'uun ijaaramni naannoo sanatti raawwatame ijaarama seena qabeessa jechuun hin danda'ama. Kanarraa ka'uudhaan paartichi ergamoota jijjiirama hoogganuu keessumaa ijaarsa biyyaatiif gahee adda durummaa taphachuu tunarra jiraata jechuudhaan waan dabe waan toora gallakkise tooratti deebisuudhaaf biyya cimtuu biyya badhaate ijaaruudhaaf tarsiimoowwan gurguddaa bocuudhaan hojiin paartichi hojjetaa jiru hojii gurguddaadha. Haqxi lafa akka qabatu haqxi paartii keenya keessatti bakka guddaa akka qabaatuu fi duudhaa fi safuun uummata keenya karaa sirriidhaan ilaalamee hojiin paarticha keessatti hojjetamu hojii akka qabeessa duudhaa obbolummaa sabdaneessummaa fi kabaja lammiilee karaa agarsiisuu danda'uun hojii naannoo kanatti hojjetamaa ture guddaadha waan ta'eef paartiin keenya yeroodhaa gara yerootti guddachaa baay'ina miseensaatiinis qulqullina yaadaatiinis injifannoowwan adda addaa galmeessuudhaanis paartii guddachaa jiru ta'uunsaa in hubatamaa jechuudha. Keessumaa immoo galmoota Itoophiyaa badhaate Itoophiyaa cimtuu ijaaruudhaaf qabate ammattoo falaasama ida'amuu rakkoo keessoo keenya yaadama keessaatiin furuu danda'utu nurra jiraata karaa jedhu saniin falaasama ida'amuu qajeeltoo saniin hooggansa sirrii kennuudhaaf haalli itti deemame jira. Kanarraa ka'uudhaan riiformiiwwan gurguddaanis biyya kana keessatti hojjetamanii jiranii riiformiiwwan biyya kana keessatti hojjetamaa turan riiformii jijjiiramicha itti fufsiisuu danda'u riiformii waan qabnu irratti keessumaa paarticha wanti adda godhu milkaa'inoota baroota darban sirnoota darban keessa jiran sirriitti lakkaa'ee qabachuudhaan hanqinoota sirnoota darban keessa jiran sirreessuudhaaf yaada amma dhaloota ammaa fayyaduu fi dhaloota egeree gara fuulduraatti ceesisuu danda'u yaada itti dabaluudhaan dhimmoota kana karaa ammateen paartii hojjechaa jirudha. Kana yoo laallu riiformiiwwan akka biyyaatti geggeeffaman kun hundi isaanii milkaa'inoota kan itti fufsiisan hanqinoota kan sirreessan kalaqaa fi yaada haaraa itti dabaluudhaan fedhii dhaloota itti aanu milkeessuudhaaf kan kaayeffatamee hojjetamaa turedha. Kanaanis milkaa'inni guddaan argameera jechuun hin danda'ama. Gama biraatiin paartichi adeemsa kana keessatti qormaatileen guddaanis akka isa qunname hin beekamaa jechuudha. Qormaatileen hedduun paartii keenya qunnamee jira. Keessaa alaa hin beektu. Keessumaa paartichi akkuma jijjiiramicha hoogganuu jalqabeen rakkoowwan buqqaatiiwwan adda addaa biyya keessatti qunnamanii jiranii shirri siyaasaa baay'een naannoo kanatti geggeeffamee jira. Dhibee koovid fudhachuu hin danda'ama. Hongeen bal'ina karaa qabu chaalenjii paartii keenya kallattii adda addaatiin qunnamaa turedha. Sana duwwaa miti haalli addunyaas rakkoo guddaa kan geessaa ture ta'uusaa kan ilaalamudha. Sanas ta'ee kanas paartichi qormaata isa qunnamu gara carraatti jijjiiruudhaan milkaa'inoota itti fufinsaan paartii galmeessaa dhufe ta'uunsaa waanuma waliin beeknudha jechuudha. Kana duwwaa miti gochoonni aalseerummaa hedduun finxaalessummaan mankaraarsitummaan paarticha kallattii adda addaatiin qoraa kan turedha. Rakkoon nageenyaas asiif achitti paarticha kallattii adda addaatiin qoree jira. Uummati keenya rakkoolee kanaaf otoo hin jilbeeffatiin yaadama fi haqa qabeessummaa paartichaa hundeerraa hubachuudhaan bakka paarticha irra ga'e hundarratti deeggarsa barbaachisaa ta'e kennuudhaan injifannoowwan argaman akka lafa qabachuu danda'an ga'een hooggansa keenya, ga'een miseensa keenya, ga'een uummata keenya guddaa ta'uunsaa ilaalamaa jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan waggaa 2 fi walakkaa erga filannoon marsaan jaaffaa gaggeeffamee yaa'iin akka paartiitti gaggeeffamee jira. Yaa'ii sana booda filannoo booda hojiiwwan hojjetamaa turan konferansii amma gaggeessinu kanaan kan laallu ta'uusaa kaasuun hin danda'ama jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan barbaachisummaan
konferansii kana waggoottan dabarsine kana keessatti keessumaa waggaa lamaa fi walakkaa kana keessatti raawwiin hojii keenya hojii mootummaa hojii ijaarsaa fi siyaasaa gaggeessummaa paartichaatiin darbee immoo achi keessatti hooggansi keenya miseensi paartii keenya fi uummanni keenya bal'aan gaheen isaanii maal akka ta'e sirriitti qorachuudhaan beekuudhaaf konferansii galma kana yookaan immoo kaayyoo kana milkeessuudhaaf deemuudhaaf itti qophaa'aa jirrudha. Gama biraatiin sadarkaa adda addaatti humni raawwachiisummaan hooggansa keenya yeroodhaa gara yerootti guddachaa dhufee jira. Humni raawwachiisummaan miseensa keenya yeroodhaa gara yerootti guddachaa dhufee jira. Sana keessattis gaheen nama dhuunfaa, gaheen miseensaa, gaheen hooggansaa, gaheen hawaasaa maal akka ta'e sirriitti qorannee ergama itti aanu kennuudhaaf carraa hin uumaka jedhu sana giddugaleessa godhatamee konferansii qophaa'e ta'uu isaati. Deemee hojiiwwan gurguddoo akka paartichaatti qabaman hojii misoomaa, hojii nageenyaa, hojii ijaarsaaf siyaasaa jennu kun sadarkaa maaliirra akka jiran gaaffii bu'uuraa paartiin keenya deebisuudhaaf deemu keessumaa ijaarsa sirna dimokiraasii gaaffii bu'uuraa paartiin keenya deebisuudhaaf deemaa jirudha. Inni kunis sadarkaa maaliirra akka jiru sirriitti ilaallee kallattii itti aanuu fi waggoottan lamaan walakkaanuu hafan keessatti kana sirreessuudhaaf konferansii milkaa'ina keenya sirriitti itti ilaallu hanqina keenyas sirriitti hubannu isa duwwaa osoo hin taane hanqinaa fi rakkoolee hangammaatti nu qunnaman irraa barannee yeroo itti aanutti maal sirreessuu dandeenya kan jedhu kana kan itti ilaallu ta'uunsaa sirriitti hubatamuu qaba kan jedhu sana kaasuudhaafan. Gama biraatiin mariiwwan adda addaa, leenjiiwwan adda addaa akka paartiitti kennamaa turanii jiranii leenjiin kennamaa ture, mariiwwan kennamaa turan, sosochiiwwan babal'aa akka uummataatti kennamaa turan kun gaggeeffamaa turan kun jijjiirama maal fidanii akka magaalaa keenyatti jijjiirama maaltu dhufe waggoottan lamaan darban kana keessa yaadonni haaraa inisheetiiviiwwan gama misoomaatiin hojiin gurguddaan kallattiin gurguddaan kennamee jira. Inni qabatamaan lafarratti maal fakkaata kan jedhu kan sirriitti ilaaluun waan barbaachisuuf jechuudha. Keessumaa hooggansi keenya miseensi keenya carraawwan misoomuu qaban duguuganii fayyadamanii paartichi sadarkaa hundaan jijjiiramoota biyya kana keessatti fiduudhaaf karoorfate sana fiduu keessatti gaheen hooggansaas gaheen miseensaas maal akka fakkaatu ilaaluudhaaf kan dandeessisudha. Deemee humna raawwachiisummaan keenya yeroodhaa gara yerootti guddachaa deemellee rakkoon naannoo kana keessa jiru sirriitti konferansii kanaan ilaalamuu waan qabuuf jechuudha. Gama biraatiin kallattiiwwan gurguddaan akka biyyaatti taa'an jiranii konferansii kana keessatti sirriitti adda baanii ilaalamuu qabu kan jedhu galma konferansii kanaati jechuudha. Gama biraatiin yoo ilaallu gurmaa'insi keenya sadarkaa adda addaatti gurmaa'insi paartii, gurmaa'insi mootummaa sadarkaa adda addaatti ijaaramaa ture qabatamaan hojii keessatti maal akka fakkaatu kan itti ilaallu deemee tumsi paarticha ceesisuudhaaf godhamu tumsi biyya jijjiiruudhaaf godhamu hirmaannaa hunda keenyaallee yoo ta'e adda durummaadhaan hooggansi keenya miseensi keenya gahee isaa taphachuu danda'utu irra jiraata waan ta'eef naannoo kanattis dhimma kana ilaaluudhaaf konferansii qabatamee too deemamu ta'uunsaa hin beekama. Gama biraatiin akkuma beekamu paartichi fedhii fi dantaa uummata keenya akkasumas sabaaf sablammii biyya kanaa kabachiisuudhaaf ce'umsa gara badhaadhinaatti taasifamuuf bu'uura gaarii kaa'aa dhufee jira. Bu'uurri kun hundee akka gadi fageeffatuuf sadarkaa qabsoo amma irra geenyeen miseensi keenyas uummanni keenyas hooggansi keenyas ijaaramee deemuu danda'utu irra jiraata waan ta'eef aantummaan nuti uummata keenyaaf qabaachuu qabna jennee maanifeestoo keessatti yeroo filannoo keenya suni sadarkaa maaliirra akka jiru sirriitti hubachuun hin barbaachisa waan ta'eef dhimmoota gurguddoo naannoo kanatti ilaalamuu qaban laaluun hin barbaachisa kan jedhu sana konferansii kana keessatti sirriitti kan ilaalaman ta'uu jechuudha. Gama biraatiin waan sirriitti hubatamuu qabu paartichi duudhaa qaba. Duudhaa isaa keessaa tokko ijaarsa biyya kana keessatti hin xumuramne
mariin biyyaalessaa fuuldura kanatti hin geggeeffama. Isaafis akka uummataatti gaaffilee uummata keenyaa hin deebine karaa sirrii ta'een deebisuun gaaffii sana karaa sirrii ta'een adirees gochuun hin barbaachisa waan ta'eef sanas qophii naannoo kana jiru sirriitti ilaaluun hin barbaachisa. Ijaarsi biyyaa naareeshiniin adda addaa seenessi adda addaa biyya kana keessa waan jiruuf seenessa sana sirreessinee dhaloonni amma jiru kun Itoophiyaa kaleessa dhiigaaf lafeedhaan ijaarree asiin geenye kana karaa sirrii ta'een itti fufsiisnee biyya jabduu, biyya cimtuu, biyya badhaadhinni keessatti milkaa'ee gochuudhaaf gahee keenya naareeshiniiwwan kanaan dura deemaa turan sana sirreessuun gahee dhaloota ammaati waan ta'eef kana sirriitti ilaaluun hin barbaachisaa. Deemee tokkummaa sabdaneessummaa obbolummaa dhimmoonni jedhaman kun wiirtuu paartiin keenya irratti bu'uureeffame waan ta'eef kana sirriitti ilaallee keessumaa gama misooma dinagdee hawaasummaatiinis jijjiiramoota karaa hundaan dhufan waadaan galame jira. Waadaan galame kun kallattii sirriidhaan hoogganamee hojiilee hojjetaman fis beekamtiin karaa sirriidhaan kenname waan nu afus ofirraa baanee qabsoo sirriidhaan gaggeessuudhaaf konferansii bu'uura cimaa kaa jennee abdannu waan ta'eef dhimmoota kanaa fi kana fakkaatan kan itti ilaallu ta'uusaa adeemsa hojii keenya keessatti milkaa'inotas qabna harcaatiiwwanis qabna gama hundaan. Konferansiin kun konferansii akkasumaan walgeenyee seermoonii isaa qofa geggeessinee biraa deemnu otoo hin taane konferansii rakkoo keenyas sirriitti itti ilaallee rakkoo sana keessaa bahuudhaaf waadaa keenyas itti haaressinudha. Kanarraa ka'uudhaan waan akka rakkootti wantoota hin milkoofne akka magaala keenyaatti dhimmoota hin milkoofne milkeessuudhaaf yeroo itti aanu keessatti waadaa kan itti gallu. Isas lakkoofne kan itti raawwannu. Ergamoota misoomaa jennu, ergamoota nageenyaa jennu, ergamoota siyaasaa jennu kana kutaaleen hawaasaa konferansicha irratti hirmaatanii fi hawaasti waliigalaa, miseensi waliigalaa, hooggansi keenya waliigalaa ergamoota kana fudhatanii yeroo gabaabaa keessatti kallattii raawwii akka mootummaa paartii keenyaatti taa'ee jiru ariitiidhaa qulqullina baay'ina. Waan amma nu qunname rakkoolee amma nu qunname kana ariitii dabaluudhaan qulqullinaa fi baay'inaan hojjennee keessaa bahuudhaaf waadaa keenya kan itti haaressinu ergama sanas fudhatee miseensi kan itti raawwatu ta'uusaa in hubatama. Kanarraa ka'uudhaan hirmaattonni konferansichaas sadarkaadhaan konferansicha keessatti hirmaachaa turan ergama kana sirriitti beekanii ijaarama isaanii keessatti bakka hojjetanitti rakkoo uummata keenyaa hiikuudhaaf qophaa'ummaa qaban dabaluu danda'utu irra jiraata. Amantaa uummata keenya gaaffii qabaa gaaffiin isaa karaa sirrii ta'een deebii argachuu danda'utu irra jiraata. Rakkooleen babal'aan hin jiru. Rakkoo keenya tajaajilaa bal'aatu jira magaala keessa. Miseensi keenya hooggansi keenya rakkoo kana furuu danda'utu irra jiraata. Konferansii kana booda rakkoo keenya tajaajilaa, rakkoo haalseerummaa, rakkoo hannaa fi hojimaata badaa naannoo kanatti qunnamu kana konferansii kana booda waadaan uummataaf galamee keessaa bahuudhaaf hojjechuu danda'utu irra jiraata. Akka magaala keenyaatti fi akka waliigalaatti kaayyoon paartii keenya Itoophiyaa badhaate, Itoophiyaa cimtuu ijaaruudha. Kanaafis galmoota gurguddaa keewwannee jirra. Keessumaa galmii akka magaala keenyaatti ta'e galmii gurguddaan galmoota 4. Galmi tokkoffaan wabii nyaataatiin of danda'uudha. Galma wabii nyaataatiin of danda'uu jedhu kana keessatti inisheetiivonni yaadonni haaraa gurguddaan akka magaalaatti gadi bu'an jiru. Raawwiin isaanii waggoota 2 darbanii sadarkaa fooyyeetti kan ilaalamanidha. Haa ta'uutii hojiin kun karaa wal fakkaatuun sadarkaa kilaasteraa irraa sadarkaa nama dhuunfaatti badhaadhina maatii milkeessuu qabna jennee kallattii keenyeen yoo ilaallu hojiiwwan harca'an baay'eetu jira. Kanaaf akka waliigalaatti hojiin kun kallattii sirriidhaan hoogganamee bu'aa qabatamaa hawaasa keessatti fiduu waan qabuuf kun sirnaan ilaalamuu qabaadha. Inni biraan magaala keessatti hawaasa daldalaa baay'isuu qabnaadha. Hawaasni magaala keessa jiraatu hawaasa intarpreneera ta'e, hawaasa daldalaa akaakuu adda addaatiin ijaarame ta'uu danda'utu irra jiraata waan ta'eef hojiiwwan kunis jalqabbii yoo jiraatellee hojii baay'ee hafudha. Kanaaf paartiin keenya tarsiimoo
jiraataa magaalaa fayyaduu danda'u gaafa baasu qabatamaadhaan milkaa'inni isaa waan ilaalameef milkaa'ina sanarraa muuxannoo fudhachaa jijjiirama gama kanaan dhufuu danda'u kallattii sirriidhaan hoogganamee dhufuu waan irra jiraatuuf hojiin naannoo kanatti hojjetamuu qabus kallattii sirriidhaan deemuu danda'utu irra jiraataadha. Gama biraatiin magaala keessatti ogummaa guddisuu qabnaadha. Hawaasni magaala keessa jiru abbaa ogummaa baay'ee ta'uu qabaadha. Hojiin naannoo kanatti jalqabamee jira. Innis lafa qabatee jijjiirama qabatama magaala keessatti fiduu waan irra jiraatuuf kana gochuu qabnaadha. Inni arfaffaan tajaajila mootummaati. Akka magaala Adaamaatti yaadama ismaartii Adaamaatiin jijjiiramoonni tajaajila mootummaa fooyyessuudhaaf jalqabaman gurguddaan jiru. Keessumaa tajaajila teekinooloojiidhaan deeggaruudhaaf calqabbiin jiru baay'ee jajjabeessaadha. Calqabbii kana caalmaatti cimsuu danda'utu nurra jiraataadha. Kenni tajaajilaa keenya ammayyaa kan ta'e, saffisa kan qabu, qulqullina kan qabu, haqa uummataaf ka deebisu, gaaffii uummataa adrees kan godhu ta'uu danda'utu irra jiraata waan ta'eef tajaajila hawaasti keenya mootummaa isaarraa barbaadu ijoollee isaatiin tajaajilamaa jira. Ijoollee isaatiin ammas haqni jalaa baduu hin qabu, haqni jalaa jallachuu hin qabu. Kanaaf haqa uummata keenyaaf haqa deebisuu qabna gaafa jedhamu dubbii salphaa miti jechuudha. Dubbiin akka kaleessaas miti. Kanaaf uummatni kenna tajaajilaa haqa qabeessa ta'e argachuudhaaf hooggansi banaa ta'eetoo hoogganuu danda'utu irra jiraataadha. Tajaajila sirrii ogeessi kennuu danda'utu irra jiraataadha. Kanarraa ka'uudhaan akka magaalaatti sosochiin eegalamee jira. Sosochicha sirriitti cimsuu danda'utu irra jiraata. Guyyoonni kenna tajaajilaa sadan sirnaan hojiirra ooluu danda'utu irra jiraata. Galmisaa guyyaa sadan sana biiroo keessa taa'uu miti. Galmi dubbii kana biiroo keessa teenyee rakkoo hawaasaa maalii hiikneedhaan madaalamuu danda'utu irra jiraata. Hawaasti rakkoo qaba, rakkoo isaa hiikuudhaan dubbii madaaluudha malee guyyaa sadan sana waajjira keessa ooluudhaanis dubbii madaaluun irra hin jiru kan jedhu sirriitti dubbii ilaalamuu qabudha. Guyyoottan shanan immoo ogeeyyiin sadarkaadhaan jiran guyyoottan shanan hawaasa isaanii tajaajiluu qabu. Hooggansi hojii dabalataa, hojii dirree waan qabuuf guyyaa sadii tajaajilu jedhame malee ogeessi mana hojii keessa jiru guyyoottan shanan guutuu abbaa dhimmaa tajaajiluu danda'utu irra jiraata. Iddoo tokko tokkotti akka waan guyyaan sadii qofti eeyyamame guyyaan hafe immoo akka waan namni tajaajila hin arganneetti haalli itti hubatamaa jirus waan jiruuf dhimma kana sirriitti ilaaluun baay'ee barbaachisaa ta'a. Seektaroonni sirna deeggarsaa fi hordoffiitiin hojii kana sirriitti hooggananii hordofanii bakka rakkoon jirutti tarkaanfii sirreeffamaa fudhatanii tajaajila hawaasa keenya fooyyessuu danda'utu irra jiraataa kan jedhu dhimma sirriitti ilaalamuu qabudha. Inni biraan rakkoo nageenyaati. Hooggansi nageenya hoogganuu qaba. Hawaasti yaaddoo nageenyaa keessa jiraachuu qabu. Nageenyi immoo hirmaannaa uummataatiin kan inni mirkanaa'uu danda'u. Kanaaf hawaasni magaalaa Adaamaa keessa jiru caasaan nageenyaa sadarkaadhaan jiru, caasaan siyaasaa sadarkaadhaan jiru qindoomee rakkoo nageenyaa, yaaddoo nageenyaa uummanni qabu keessaa baasuu danda'utu irra jiraata. Kanaaf ijaaramni baay'ee barbaachisaadha. Ijaaramni uummataa baay'ee barbaachisaadha. Gaachana sirnaa kan jennu, milishaa kan jennu, tajaajila poolisii hawaasaa kan jennu kun ijaaramee yaaddoo nageenyaa asiif achitti uummata keenya qoraa jiru kana sirreessuu danda'utu irra jiraata. Rakkoo hawaasaa hin furramantaan jiru sadarkaa adda addaatti qabatamuu danda'utu irra jiraata. Uummannis naannoo kanatti gahee isaa bahuu qabaa kan jedhu amantaa qabna jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Tokko uummanni heeruu kennuu qaba. Waan yaaddoo ta'e irratti, waan rakkoo ta'e irratti. Namni rakkoo humu kun hawaasuma keessa jiraata. Hawaasuma keessaa loojistiikii argata. Hawaasuma keessa olee bula. Hawaasuma keessaa nyaata argata. Kanarratti deeggarsa barbaachisaa ta'e qaama nageenyaatiif hin godhu yoo ta'e rakkoo ta'uu danda'a jechuudha. Maaliif nageenyi karaa tokko qofaan caasa nageenyaa qofaan mirkanaa'uu waan hin dandeenyeef hawaastis gama isaatiin gahee isarraa barbaadamu bahuu danda'utu irra jiraata. Caasaan nageenyaa halkanii guyyaa hojjechuu danda'utu irra jiraata. Eegumsa sakatta'iinsa kan jennu kun karaa sirrii ta'een karaa duudhaa safuu uummata keenyaa eeggateen gaggeeffamuu danda'utu irra jiraata. Hawaasti keenya hawaasa safuu qabu, hawaasa duudhaa qabudha. Hawaasa eenyummaa kaleessaa, eenyummaa har'aa akkasumas waan amma asiif achitti ta'uu kanaaf hawaasa banaa hin taane, hawaasa of kabajee har'a ga'edha. Kun sirriitti hubatamuu danda'utu irra jiraata.
caasaan keenya sadarkaadhaan jirus hawaasa kanaaf kabaja isaaf barbaachisu kennee bakka hanqinni jiruttis waliin mari'achaa hiikaa nageenya magaalichaa misooma magaalichaatiif hawaasti guutuun tumsuu akka qabu gochuu danda'utu irra jiraata kan jedhu yaada kaasuu barbaadetanii walumaa galatti hirmaannaa fi qooda fudhannaa hawaasa keenyaatiin badhaadhina milkeessuu akka dandeenyu waggoottan lamaan darban kana keessa wanti argine jira agarsiistuu baay'ee waan qabuuf jechuudha. Kanaaf mootooni kabaja konferansii keenyaas yaada qofaa miti paartichi paartii gochaati. Gocha qabatamaadhaan badhaadhina Itoophiyaa ni mirkaneessinaadha. Kana waan akka salphaatti ilaalamu miti. Gocha qabatamaadhaan dubbiidhaan otoo hin taane piroosesii qofaan otoo hin taane adeemsa qofaan otoo hin taane gochuudhaan jijjiirama qabatamaa biyya kana keessatti fiduun danda'amee jira. Biyyi kun biyya guddachuu danda'udha. Akkasumatti immoo cinaa dhaabbannee biyyi hin guddatti jechuu hin dandeenyu. Yoo nuti hundumtuu gahee keenya keessatti ba'uu dandeenyudha. Daldalaan karaa sirrii ta'een gahee isaa yoo bahe, qotee bulaan karaa sirrii ta'een gahee isaa yoo bahe, barsiisaan barataan karaa sirrii ta'een gahee isaa yoo bahe, caasaan nageenyaa jennu kun karaa sirrii ta'een yoo gahee isaa bahe, hunduu bakka jirutti gahee keenya ba'uu dandeenyaan biyya badhaate jennu kana dhaloota dhaalchisuu hin danda'ama. Itoophiyaa jijjiiruun hin danda'ama. Oromiyaa jijjiiruun hin danda'ama. Magaalaa Adaamaa jijjiiruun hin danda'ama. Waggoottan lamaan sadan darban kana keessa Adaamaan jijjiirama ajaa'ibsiisaa galmeessitee jirti. Kana kan fide hawaasa, kana kan fide hooggansaa, kana kan fide yaadama bu'uurisaa paartii keenya ta'e waan ta'eef yaadama paartii keenya sirriitti lapheetti qabachaa gochaa qabatamaadhaan deeggaraa jijjiiramicha fullaasuun hin danda'ama. Kanaaf hunduu gahee fi qooda isarraa barbaadamu baachuu danda'u jiraata akka jedhu sana kaasuudhaaf.